Maqaba kanilma kanafura qulqullu Waaqa tokko Amiin. Waaqayyo kan jaallattan Waaqayyos kan isin jaallatu maatiin Waaqayyo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii hayyoonni kiristaanaa qulqulluu Yohaannis afaan argee ija Waaqayyoo kan isin jedhe abboonni luboon tajaajila qulqullummaatiif muudamaa hafuura qulqulluutiin kan ariifattan obboloonni daaqonoon uummata Waaqayyoo jiraataa sagalee isaatiin kan soortan barsiisonni akkasumas barattoonni dilboota mana kiristaanaa kanaa faarfattoonni harmoonni abboonni obbolaan dhiiraaf shamarranii jaallatamtoonni daa'immanis nagaa gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiin nagaa nu gaafatti qulqulleettiin mana kiristaanaa attam jirtu attami nu geessan galata Waaqayyo akka isaan jennu arjummaa fi dhiifama isaa kan nuuf baay'ise fuula araaraa isaas kan nuuf ibse akka sirna samiitti akkuma ergamoota walitti qabamnee maqaa isaa jiraata akka galateeffannuuf kan nuuf eeyyame guyyaa kanas ta'ee jaallatee jennaan kan nama qulqulleessu kan nama ceesisu kan bilisa nama baasu jiraataa sagalee isaa akka dhageenyuuf umrii keenya irratti isaatii kana dabalee waan walitti nu qabeef irra daddarbaaf cubbuu keenya waan nu dhiiseef teessoo isaa Ariyaam irratti hukumniif galanni bara baraa Waaqayyoodhaaf haa ta'u sirriitti galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Daawitiin jireenya kiristaanummaa ittiin dhamdhamanni riqichi lafaa gara samii du'aa gara jireenyaa ittiin baanee harmeen Waaqayyoo hayyoonni mana kiristaanaa afaan galataa baay'eedhaan kan ishee galateeffatan hayyoonni mana kiristaanaa qulqullichi Efreem Daaykan of the Christianity mallattoo kiristaanummaati ilma ishee Kiristoosiin kiristaanota jedhamne irraati Daaykan of the Church isheen mallattoo mana kiristaanaati dhiiga isaatiin kan buure guutummaaf mataa ishee kan ta'eef Kiristoos ilma isheeti yoo jedhee kan ishee galateeffatu abdiin hunduma keenyaa araarsituun keenya gara laafeetti harmee Maariyaamii kan isaan irraa addan baane kan qulqulloota hundumaa wajjin maqaan ishee galatuun haa ta'u galata fidaa fi sirriitti galateeffadhaa. Waaqayyoon guyyaa irraa kan yaadatamanii kan oolan qulqulloota hundumarraa qulqulleettii kan taate sanbata irraa seebba ishee hunduma keenya irra haa bulchu. Daqiiqaa muraasa fuula keenya jiruuf mata dureen daqiiqaa muraasaaf irratti wal wajjin dubbannu hin nyaatinaa hin tuqinaas kan jedhudha. Namni dubbachuu danda'u hundumti keenya waan baraneef miidhagina waltajjiidhaaf utuu hin ta'in laphee keenya irratti akka nu barreeffamuuf jecha sagalee kana wal wajjin ragaa baanaa sagalee keessan kaastanii na wajjin jettu hin nyaatinaa jedhamee hin nyaatinaa hin tuqinaas. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 gubbaatti kan eerame akkasuma jecha wal fakkaataa ajaja jalqabaa seera dhalootaa yookaan seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti kan dubbisnudha. Mata duree kanaan Waaqayyo nu barsiisaa ani garbichi isaa dhaabbadhee isin ijoolleen isaa teenyee teessanii isa akka dhageenyu hunda keenya akka nu barsiisu fedha isaa nuuf haa ta'u. Abbaan sagalee kanaa waamicha maqaa isaatiif galanni haa ta'uuti uumaa keenya Waaqayyodha. Sagaleen kun kan itti dubbatame uumamtoota jalqabaa bifaa fi fakkeenya Waaqayyootiin kabaja olaanaa gita hin qabneen warra uumaman Addaamii fi Hewaanittidha. Immoo sagaleen kun itti dubbatame immoo Addaamii fi Hewaan ulfinaatiin gara biyya jireenyaa gara biyya boqonnaa gara jannatatti gara biyya boqonnaatti yommuu galanidha. Sagaleechi har'a ijoollee Addaamii fi Hewaan warra ajaja Waaqayyoo eeguudhaaf qophaa'ani warra amananii mucummaa Sillaasee argatan hundumaaf
ergaafi ajaja jireenyaati. Abbaan keenya hunduma keenya akka nu barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Hin yaadattu waamicha maqaa isaatiif galanni haa ta'uuti. Uumaan keenya samiiwwanii fi lafti otoo hin diriirin, uumamtoonni hundumti otoo hin uumamin, yeroon otoo hin lakkaa'amin, barriis otoo hin jalqabamin, samiif lafa irratti seenawwan himamuu dura kan turedha. Warra uumaman hunduma kan uume, warra hojjetan hundu hojjetaman hunduma kan hojjete, kan raawwataman hunduma kan raawwatedha. Warra uumaman iddoon jirre irraa gara jireenyaatti warra dhuman hundumaaf argamsiisaan isadha. Wayita addunyaa kana jaalala isaatiin gara jireenyaatti fide, samiif lafa kanas wayita diriirse Waaqadhaati. Hundumaa yeroodhaan kan raawwatudhaati. Hundumaaf yeroo kan qabudhaati. Uumamtoota hunduma erga uumee booddee kabaja isaanii, ulfina isaanii taasise gaafa guyyaa jimaataa bifa fakkeenya isaatiin nama uumeera. Uumamtoota hundumarraa bilisa baaseetiin kabaje. Namni har'aa jedhu hayyoonni mana kiristaanaa keessumaa barsiisonni kitaabaa kanneen Itoophiyaa manni ijaaramee mana citaa yaadadha. Manni ijaaramee bareedee xumuramee miidhaginaaf kabajaaf gulilaatiin mataasaa gubbaa akka keewwamu jedhani. Uumamtoota hunduma edda uume warra hunduma erga raawwate qulqulluu Yohaannis afaan Warqeen immoo the whole million mankind kitaaba isaa jedhu irratti interpretation gaafa laatu ergamoota illee otoo naafi Addaamiin akka tajaajilanii isaan uumeet xumura irratti kabaja uumamtoota hundumaa kan ta'e samii gadi kan jiru lafarraa fi qilleensi bishaan keessas kan jiru hunduma bituudhaaf kanaan ga'e. Hundumaa bitii samii gadi kan jiran hundumaaf ati gooftaadha. Qilleensa keessaaf galaanota walakkaa kan jiran siif ajajamu jedhame aangoon kan isaaf kenname abbaa hundumaa hiikaan maqaasaa miidhagaa kabaja qabeessa jechuu kan ta'e Addaam biyya lafaarraa uumee iddoo boqonnaa gannata keessa teessise. Addaam uumaa qabaachuusaa inni uumame ta'uusaa, Addaam ajaja kan tiksuu kan isa ajaju jiraachuusaa, Addaam gaggeessaa qabaachuusaa akka baruuf wayita gara gannataatti seensisee ajaja kenneefi. Biyya jireenyaa sana keessa mukkeen gosa sadiitu ture. Isaan keessaa muka nyaataa isa nagri kan jennu akka nyaataniif firee isaanii akka sooratanii kadhannaadhaan jiraatanii beeyyame. Biqiltuu jireenyaa kan jedhamu isa hiroot kan jennu immoo nyaadhaas hin nyaatinaas hin jenneeni. Hayyoonni mana kiristaanaa ituu nyaataniiru ta'e umriin isaanii waggaa kumaan haaraa goonta haaraa jedhanii kaniiru. Muka balasii garuu akkana jedheetu ajaja dabarseefi seera uumamaa boqonnaa 2:17 irratti gaarii fi hamaa adda baastee kan beeksistu biqiltuu balasirraa hin nyaatinaa hin tuqinaas yoo biqiltuu sanarraa nyaattan guyyaadhuma sana du'a duutu. Du'a akkamii duutu? Natti dubbadhaa daraa du'a akkamii duutu? Du'a duutu guyyaadhuma sana gaafa isheerraa nyaattan jedhee ajaja dabarseefi jira Addaamii fi Hewaaniif. Hayyoonni mana kiristaanaa, beektonni mana kiristaanaa, barsiisonni kitaabolee kakuu durii biqiltuun balasii kun mallattoo jaalalaati jedhu. Mallattoo maaliiti? Natti himaa mallattoo maali? Addaam akka dogoggoruuf kan uumamte miti. Addaamin dogoggorsuudhaaf bakka sana kan teesse miti. Mallattoo jaalalaati turte. Jaalala isaa Addaam akka ittiin uffatuuf kanaaf miti Yohaannis ergaa isaati irratti ajajni koo kan isa bira jiru ishees kan eegu inni na jaalata jedheera Waaqayyo jedhee kan dubbateef. Yoo Waaqayyo jaalate Addaam nyaatiin kan jedhame sana nyaatu. Jaalala Waaqayyoon qabu taanaan garuu hin nyaataa jechuudha. Tokkos jedhu hayyoonni mana kiristaanaa biqiltuun balasii kun seeraan fakkeeffamti jedhu. Maaliin fakkeeffamti? Natti himaa maali? Seeraan mucaa namaatiif seerri barbaachisaa waan ta'e abbaan seera hundumaaf bu'uura kan ta'e bu'uurri seeraa hundeen seeraa Waaqayyo
akka seera eeganiif isaaniif kennee jedhameetu barreeffame. Tokkos jedhanii gaafa hiikan balasii nyaatiin hin tuqin jechuun soomi jechuudha jedhaniitu hiiku. Maal godhi jechuudha? Natti maal godhi jechuudha? Soomaatiin hiiku. Kana bu'uura godhanneef bu'uura irraa waan hundi kiristaanaa keenya sooman jettu laallaa Waaqayyo hunda keenya akka nu barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Akka barsiisa mana kiristaanaatti sooma jechuun nyaachuu dhiisuu jechuudha. Maal gochuu dhiisu? Natti maal gochuu dhiisu? Nyaachuu dhiisu. Waaqayyoon jalqaba Addaamiif Hewaan biqiltuu balasii kanarraa maal hin godhina? Natti maal hin godhina? Hin nyaatina. Maal godhaa jechuudha? Sooma jechuudhaaf soomni bara uumama jalqabaa nuu kenname. Galata fidaa fi waaqa kanaaf jedha. Bu'uuruma irraa kaaseetu soomni kitaaba qulqulluu keessatti nu barraa'e. Seerota jalqaba mucaan namaa akka uumameen argate keessaa hangafni seera soomuuti, sirna soomuuti, ajaja soomuuti maatii Waaqayyo. Namoonni baay'een qoosuu barbaadu bara kana. Galtee kitaabaa hiikoof dubbisa isaa wal simsiisanii icciitiis fakkeenya isaas jaroonni hin beekne waa'ee soomata irratti yoo qoosan arganna. Namni nama kan ta'e soomeeti salphinni kan dhufe sooma cabsuudhaan. Na dhagaa jirtu miti? Salphinni kan dhufe Addaam kan salphate biyya jireenyaatii kan waaqa akka Waaqayyoo biyya akka jannataa kan dhabe ulfina ergamootaa irraa ulfina Waaqayyoo irraa kan irrate samiif lafa ergamootaaf uumamtoota Waaqayyo jaallatan wajjiniin kan walitti bu'e Addaam sooma cabseeti. Nyaatiin jedhame biqiltuu balasii sanarraa yoo nyaatte garuu gaafuma sana guyyaadhuma sana dura du'aa duuta. Yoom duuta? Guyyaadhuma sana jedhame yoom duuta? Ilaa garuu seerri namaa boqonnaanii waa'een Addaam irratti barreeffame kan inni nutti himu Addaam waggaa 930 jiraate biyya lafaa kanarraa boqachuu isaati. Seera dhaloota yookaan seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 dubbistan. Addaam addunyaa kanarra foonii waggaa 930 jiraate. Waggaa meeqa jiraate? Waggaa meeqa jiraate? Waaqayyoon garuu maal jedhe? Guyyaadhuma muka balasii nyaatte sana maal taata? Natti maal taata? Hinduu taa'edhaan guyyaadhuma nyaatte sana. Inni garuu ajaja Waaqayyoo kan eege waggaa 7 fi guyyaa 47 qofa gannata keessa jiraate. Sana booda biyya lafaa kanarra waggaa 930 kan jiraate Addaam. Qabeeffadha. Waaqayyoon garuu yoom duuta jedhani? Natti yoom duuta? Guyyaadhuma nyaatte sana duutaa jedhani. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti qalbeeffadhaa. Nama biratti waggaan 1,000 Waaqayyo biratti guyyaa tokkodha. Waaqayyo biratti guyyaan tokko nama biratti waggaa 1,000dha jedheetu barreessa. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti Phexros akka dubbii Waaqayyootti guyyaan tokko nu biratti waggaa 1,000. Nu biratti waggaa meeqa? Nattuma waggaa meeqa? Waggaa 1,000. Kanaaf Addaam waggaa 930 jiraateetu dura guyyaa tokko guutuu danda'eera? Nattuma guyyaa tokko guutuu danda'eera? Guyyaa tokko guutuudhaaf waggaa meeqa hanqata? Utuu guyyaa tokko guutiin waggaa 70 hanqatee du'e 70tti sarraafte sana anaaf isintu jiraata. Amma achiyyuu hin geenyu malee baran. Achiyyuu hin geenyu miti. Dargaggeessi ammuma kanatti deemaa hin jiru miti. Nagaa nuuf haa fidu Waaqayyo. Ilaa waggaa 930 jiraateetu guyyaa tokko otoo hin guutiin guyyaa dhuma muka balasii nyaate sana du'e Addaam. Waaqayyo irraa isa addamuudhaaf dirqama. Egaa ajajni Addaamiif jalqaba kenname muka balasii hin nyaatinis hin tuqinis kan jedhame kun akka hiikoo keenyaaf ta'utti nutarra kan laallu soomadha jenneetu baranna. Maalidha jennee baranna? Natti maalidha? Soomadha jenneetu baranna. Egaa akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti sooma jechuun kitaaba Fitaa Nagestii keeyyata 15ffaa gubbaa irratti kan barreeffame. Sooma jechuun sa'aatii murtaa'eef yeroo murtaa'eef yeroo seeraan beekameef nyaatarraa of dhorkuu jechuudha jedhanii barreessanii hayyoonni mana kiristaanaa. Kanaaf soomawwan labsii 7 yoo ilaalle yeroon isaan itti jalqaban beekamaan yeroo isaan itti xumuran beekamaan sa'aatii hammamii akka soomnu beekamaan bilisa bahee ifatti taa'eera jechuudha. Barreeffameera jechuudha. Amma sa'a 9 yeroon soomni jira. Amma sa'a 3 sanbata yeroon soomni jira. Itti dabalee amma sa'a 11 torba ilmaamaatii keessa immoo hamma addeessi mul'attutti amma sa'aatii 1 yeroon itti soomnu jira. Ifatti nuuf barraa'e. Seera mataasaa qaba. Yeroo mataasaa qaba jechuudha. Soomni sooma kan ta'u kanaaf
bu'aasaas walumaan gaafa kaasan hayyoonni mana kiristaanaa kun lasreeta haadhaa walabisa haayiseet qabee harkama ilaalatu ila cubbuun isiisuudhaaf gammachuu namaa laachuudhaaf fedhii foonii dadhabsuudhaaf soomni fedhii foonii fedhii lubbuutiif bichisiisanii fedhii lubbuu waaqayyoof bichisiisanii jiraachuudhaaf soomni jedhanii nu barreessanii hayyoonni mana kiristaanaa. Kanaaf soomni yeroo beekame seeraan nyaatarraa of dhorkuu, lagachuu, nyaachuu dhiisuu, dhuguu dhiisuu jedhameetu hiikama. Kunis bakka lamatti qoodama. Sa'aatii murtaa'eef, guyyaa murtaa'eef, torbee sa'aatii murtaa'eef, guyyaa murtaa'eef, torbee murtaa'eef, ji'a murtaa'eef nyaatarraa lagachuu. Maalirraa lagachuu? Maalirraa lagachuu? Nyaata murtaa'eerraa. Nyaatawwan sooma qaban, bu'aa loonii kan ta'an, fedhii foonii kan namatti baay'isan, fedhii fooniitiif kan nama kakaasan, hammeenyaaf fedhii foonii gaarii hin taaneef kan nama kakaasan jararraa baqachuu. Namni jedha qulqulluu Yohaannis afaan warqeetu jedha waa'ee soomaa gaafa kaasu namni ibidda boba'u irratti muka dabalee caalumatti ibidda bobeessuu isaati. Caalumatti maal bobeessuu isaati? Natti maal caalumatti maal bobeessuu isaati? Ibidda boba'u irra muka yoo tuultan caalumatti maal ta'e jechaan jirtu? Boba'i laboobi jechaan jirtu. Qaama namaa isa cubbuudhaaf mijataa ta'e cubbuu hojjechuudhaaf isaa fedhii foonii kanarratti nyaatawwan humna kennan, anniisaa kan kennan, ho'ina kan kennan, kan furdisan, kan coomsan, humna kan kennan dabaltaa jirtu caalumatti maal jechaa jirtu? Qorami cubbuutti fiigittiin jechaa jirtu. Kanumaaf nyaata soomii qaban kana soomna jedhee kaasanii qulqulluu Yohaannis afaan warqee lachanuu gooftaa keenyarraa duukabootarraa warra waaqayyoon filataman raajotarraa baranneeti jiru. Gooftaan keenya mataan isaa guyyaa 40 soome. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irratti kan argamu. Kanaaf sa'aatiidhaaf guyyaa murtaa'aniif soomuu isumarraa barannee. Nyaatawwan soomii qaban kanammoo abboota keenyarraa raajotarraa baranneera. Daawit maal jedhe? Faaruusaa 924 irratti humni yookaan jirmi koo sooman dadhabe foon koos dhadhaa dhabuu isaatiirraan kan ka'e huqqame. Soomaan ture dhadhaa jedhe qaamni koo akka huqqatutti hin soome fedhii foonii koo tan lubbuudhaaf bichisiise jedhe Daawit. Kana duwwaa miti Daani'elis hin dubbata raajiisa boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti buddeena nyaanne foon dheedhiis hin sooranne afaan koo hin geshine hanga 7 zayitas hin dibanne fuula waaqayyootti soomaan ture jedhe gaafa dubbatu Daani'el. Alla namoonni tokko immoo qoosaa kaasuu barbaadu. Raajota irraa maaltu barachuus hin geessee kakuu haarattoo Kiristoos jira. Namoonni jedhanii kaasan jiru. Qulqulluu Phaawulos akkana jedhaayyuu. ኤፌሶን ቦቆና ለመለኮፍ ዘዲግደ መረጥ እናንተ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል። እዚህ ሁንዴ ራጆት አብዱ ቀቦ ተረቲ ቡረምተኒቱ ሁንዴ ራጆት አብዱ ቀቦ ተረቲ ዳበተኒቱ ወር ራጆታ ከንዱበተን ኪታቦ ላይ ከቁልሪ አመኑና አጀጃፍ ሴራ ራጆን ዋቀዮ ብራፉነ ተራዎቹና በረከ ቋራ ከሰ ምስራቾ በይና ከለለበን ወንጌል ዱካ ቦታ ጣናኑና አኩመ ሳዲቶ ጂ ጋሪ ራዎቹና ወንጌል ለለቡና ስርና ፈገገ ሳዲብ ከነመ ሆርጆቡና እዚህ ሁንዴ ራጆታ አብዱ ቀቦ ተረቲ ቡረምተኒቱላ ዋከነ ሁንደባ አቦተ ከኛ ራጆታ አብዱ ቀቦ ተራ በረኔ ሰገለ ወላና ዳንገለ ከፊዳዲ ጀረ ከናቢ ኡጋዱ መጥቶ ወረገለም ሳኒ መሉላ ግሬኛ ክርስቲያኑ ማ ከየት ወረ በርሲሶታ ንማ አቦኒ ኮ ነገር ጋሩ አየን ምን ክርስቲያና ዋሁን ደዮጀዳ በከመ መጻፍ ኪታብን አከጀለ ጀቹ ጣንሰኒ በከመ መሃሩና አቦ አቦን አከኑ በርሲሰን አቦን አከኑት ዱበተን ተጀኔ ካስና አቦተራ ከናፍ በረኔቱ ሶመ መነ ክርስቲያና ከኛ ከና አከነት ሶመነ ይጁዳ ሶሚን መነ ክርስቲያና ከኛ ማሊ ከንጀዱ ቢሞ አይሎን ኪታበ ወነክሶታ ተረታ ከነ ጀዳኒ በረሰል እማለ ጸሎቶ ታላ አርመሞ ሶመ ጀቹን ሃዳ ከደናት ይላል ሶመቹን ሃዳ የኙት ነጥማ ሃዳ የኙት ሃዳ ከደናት ኦቦሌቲ ጨልሱት ይላል ኦቦሌቲ ማለት ኦቦሌቲ ማለት ነምሶን እንከደታ ጨልሱ ባይሳስ ፈዲ ፎኒሳ ልቡ ሳቲፍ ብችሲሴት ፈዲ ልቡ ሳሞ ዋቀዮፍ ብችሲሴቱ ጅራታ እታፉፍ ነው
soomiin kan biraa maaliidha yoo jettani madda gammachuu kan gammachuuttiin baay'ifannuudha maatii Waaqayyoo. Wala biza ሐሴት ilaa gammachuu ilaa tasgabbii ilaa nageenya keenya kan ittiin labsannuudha soomii. Indoom soomachuun jedhan kitaaba monoksoota irratti haazan la'abdaa wa tafsiit laxabiibaan warra dadhabootaaf warra dhibootaaf gaddala warra ogummaa qabeessotaaf gammachuudha jedhameetu barreeffame. Soomiin kan ittiin guddatanii dhabame kan gadi ofitti xiqqeessanii. Namootni baay'een sirna mana kiristaanaatti ol guddachuu gaafa dadhaban soomiif sagada kadhannaadhaan jabaachuu gaafa dadhaban qiddaasee gaafa dhaabbachuu dadhaban sa'aatii isaanuu gabaabsaa jechuu jalqaban. Mana kiristaanaatti gadi guddatamoo isaatti ol guddachuu qaba. Mana kiristaanaatti olaa guddannu sirnatti olaa guddannu ulfinatti olaa guddannu warri gadi nu xiqqeessaa nu hir'isaa jarreedha jara ol dadhabnaan gadi xiqqaatan warra gadi daakanidha jara laphee isaanii nuuf adeemisu laphee isaanii nuuf adeemisu. Kanaaf soomiin madda gammachuutii jenni warri qalbeeffattoonni warri ogummaa qabeessonni soomitti ni gammadu. Kanaaf fakkeenya godhannee kan kaasnu abbaa keenya isa jalqabaa Addaamii fi harmee nama hundumaa Hewaaniidha. Utuu jannataan bahanii waggoota 7 jannata keessa soomanii balasii nyaachuu dhiisanii sooma cabsuu dhiisanii waggoota jiraachaa turan sanatti gammadoo turanii. Namoota akkamii turanii? Natti maadaraa waaqaa namoota akkamii turan? Natti namoota akkamii turan? Gammadoo turanii jedha seerii uumamaa boqonnaa 3:8. Yogguu muka balasii nyaatan jechuun hoggaa sooma cabsan gaddaan liqinfaman. Maaliin liqinfaman? Natti maaliin liqinfaman? Gaddaan liqinfaman. Hin gaddan Waaqayyo irraa gargar waan Waaqayyoodhaan baqachuu barbaadan ilaa ajajni akkana jedhuus isaan irratti darbee uumama 3:18 irratti kan hin nyaatin jedhamte waan nyaatteef. Kana jechuun soomi kan jedhamte waan deegdeef sooma waan cabsiteef ajaja Waaqayyoo waan darbiteef lafti qoree sittaa biqilchitu. Lafti maal sittaa biqilchitu? Natti maadara maal sittaa biqilchitu? Qoree sittaa biqilchitu. Har'a warra hin soomne warra Waaqayyoo hin ajajamne warra ulfina Waaqayyoo eegne warra sirna mana kiristaanaa eegne hunduma qoreetutti biqila. Ilakkanatti qabayyoonni kakooriidhaan lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun jalqaba godaantuu ta'ii jiraadhu lafti sitti hin toliini rakkadhu biyyaa biyyatti godaani gidiraa sittaa dhufu rakkoon sittaa dhufu rakkoon sirratti walaagoon jedhamee abaarame Addaam lafarratti ijoolleen isaa baqattoota ta'anii jiraachuu jalqaban. Tokkos jedhanii gaafa hiikan lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun ilaa qalbeeffadha lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun foon kee lafa kan jedhame foon kee dhukkuba sittaa biqilchu. Maal sittaa biqilchu? Natti himaa maal sittaa biqilchu? Haadhee kun namoonni baay'een nan dhukkubsadha waan ta'eef hin soomu jedhan hin dogoggoranii dhukkubni iyyuu sooma cabsuudhaan dhufe. Tokkos lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun lubbuun kee lapheen kee haa qoramtu haa naatu tasgabbii haa dhabnu yaadi kee tasgabbii haa dhabu. Namni soomni tasgabbii hin qabu. Namni yeroo hunda nyaatu namni yeroo hunda dhugaatiif nyaata baay'isu yeroo hunda tasgabbii hin qabu maatii Waaqayyoo jireenyi isaa boqonnaa hin qabu. Kanaaf baay'isanii nyaachuurra soomuun filatamaadha. Maaltu filatamaadha? Natti himaa maaltu filatamaadha? Yohaannis afaan Warqeen akkana jedhe namni jedhe garaachi namaa akka dooniiti jedhe. Garaachi namaa akka maaliiti? Akka maaliiti? Akka dooniiti akka markabaati jedhe. Dooniin jedhe hamma isheen baattu oliyootti fe'anii galaana jala maal taati? Maal taati? Illiqinfamtuuti? Hin galagalti gidi? Garaan namaas akkasuma aga danda'u oliyootti fe'anii hin galagalaa fedhii foonii keessa liqinfamaa. Addunyaa ortodoksummaa keenyatti waan hundaan qaba. Akkuma barbaanne nyaannu akkuma barbaanne dhugnu manni kiristaanaa keenya seera kana fakkaatu nu baastee sooma. Ilakkalee Maatiyos immoo wangeela isaa boqonnaa 5:6 gaarummaadhaaf warri beelaan eebbifamtoota jedhe. Nafaaneedhaami gaarummaadhaaf jedhaami gaarummaadhaaf qajeelummaadhaaf warri beelaan ayyaana qabeessota eebbifamtoota. Maatiyos isaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluuti. Har'a beela'uun keenya boru quufuufi har'a dadhabuun keenya boru jabaattota ta'uuf
har'a gidira arguun keenya har'a fedhii foonii keenya adabuun keenya boru lubbuudhaan akka ergamoota waaqayyootti kabajamnee ulfinaan jiraachuudhaaf maatii waaqayyo. Qulqulluu Yohaannis afaan warqeen maal jedhaa? እንግዲያውስ ይላል መጾም ከምግብ መከልከል ደግሞ ከኃጢአትን መታቀብ መንግሥተ ሰማያትን የሚያስገኝ ከሆነ እድሜ ልኬን ብጾም ያዋጣኛል ብሏል። በረቆ ጎቶ ዶንዞሜ ነፋሴ ሚዳን ሶሜኒ ኡጋዲ ኛቶ ሶሜ ሞቱማ ዋቀዮ አርገደታናለ አመነማ ለጋ ኩዲን አርገምሲሳ ዋንቴ አከስታነንማ ኡምሪ ኮ ጉቱ ዮን ሶሜ ነባሳ ኡምሪ ኮ ጉቱ ዮን ሶሜ ማል ነበረ nawaasa nafayyada kanatu bilisummaa koonaaf labsa jedha qulqulluu Yohaannis afaan warqee gaafa dubbatu umrii keenya guutuu akka soomnu waaqayyo nu gargaara soomarraa akka hin dambaane ajaja akka hin diigne waaqayyo nu gargaara kan biraa soomni mallattoo jaalalaati mallattoo maaliiti natti maa mallattoo maali uumama 2:17 dubbisa soomni mallattoo jaalalaati adda gaafa balasii nyaatu jaalala waaqa wajjin qabu diige jaalala eenyu wajjin qabu namni yoo sooma cabsu soomu yoo diigu ajaja yoo diigu jaalala eenyu wajjin qabu diiga jaalala eenyu wajjin qabu jaalala waaqa wajjin qabu amma gara goolabattan dhufan soomni guddaan inni jalqaba laalle nyaatarraa of dhorkuudha soomni guddaan inni lammaffaan immoo maatii waaqaa qaamota miiratiin soomuudha qaamota miiratiin maal ta'uudha qaamota miiratiin maal ta'u hin nyaatinaa kan jedhamu isa jalqaba laalleedha hin tuqinaa jechuun immoo hin qaqqabatin jechuun immoo qaamolee miiraa keessaniin soomadha qaamolee miiraa keessaniin maal ta'a amma boonni tokko tokko manuma keenyallee sooma gaafa jedhamu aadamaa nyaataatti fakkaata waan nyaata irratti hiriira nagaa baanu fakkeessu utuma asii beelaan asii nama arrabsu hojii gaarii hin qaban utuma asii sooma keessa jirreedhaan namatti dhaadatu qawwa isin agarsiisa soomni kun haa ba'u maleedha namichi sooma jira namichi soomni yaaduma baa malee mee sooma hin jiru kanaaf soomni guddaan ni lammaffaan qaamota miiratiin soomamuudha ilaakkanni namee barreeffame raajii Ermiyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 21 irratti han barreeffame hiikoo yookaan immoo andimtaa abboonni keenya teessisan laalla ilaakkanee duuti dhufee nu bira ga'eera foddaa keenya bira ga'eera gara galma keenyatittis ol seeneera jedhu qalbeeffadha dhufee foddaa keenya bira ga'eera gara galma keenyattis maal ta'eera hayyoonni maal qabu foddaa kan jedhamu qaamolee miiraa shananidha galma kan jedhamu sammuu keenyadha lubbuu keenya jedhaniitu hiiku argitanii cubbuun kan dhufu qaamolee miiraa keenya shananii cubbuun qaamolee miiraa keenya shananiin dhufu sammuu keenya laphee keenya hin balleessa waaqayyo irraa gargar baasa kanaaf namni akka hin banne waaqayyo irraa akka gargar hin baane qaamni miiraa shanansaa maal ta'uu qabu natti maka maal ta'uu qabu soofuu qaba jechuudha iji keenya soofuu qabu hamaa laaluurra fiilmii hamaa daawwachuurra gaazexaa hamaa dubbisuurra dubbisa hamaa dubbisuurra poostii hamaa dubbisuurra iji keenya soofuu qabu iji keenya hammeenyatti ilaaluun mini siilii qulqullootaatti ilaaluuf uumame malee wangeela dubbisuudhaaf uumame malee daawitii kitaaba kadhannaa dubbisuudhaaf uumame malee ulfina waaqayyoo ilaaluudhaaf uumame iji keenya seeraan fayyadamaa malee ገንዘቦቻችሁን በከንቱ አታባክኑ ብሎ መጽሐፍ መክብብ ላይ የሚናገረው እኮ በዚህ ይተረጎማል። ቀርሺ ከኝ እጀ ከሰም ቶሎ ቢልሰት በለሲና ሰይረድ ተፈየደማ ዋቀየ ከተፈየደም ነው ያደርጋ ቡሪ ከኛ ስርበ ደጋውና አምኘ ደጋውና ቢቡማም ፋሩ ደጋውና ለለበ ደጋውና ገለተ ደጋውና ቡማም ይበለ ከናፍ ቡሪ ከሰኒ ሳሶ አምኘ ጥኒ ደጋይና ማነዲ በነመቱ ነታሰ እንጀሪና እኒ ሙሩስ እኒ ረጥ ሙሩስ ተቆ አገሰንት walum kita kabajam fakkeenya timaatimii maktafe irratti yeroo alweedhaan kattafan kamtu irra kattafe alweedha moo maktafean alweedha moo muka sajjala jiru walum kita kattafan yoo murraa namu tosa ni jalaa qabu baatee inni gubbaa maaliin godhu hin muruu jire innamatu se inni tamatu se tokkuma narratti hin kattafin jedhiin ati morratti hin kattafin namatu akkasitti jiraachuun barbaachisaadha qaamota miiraa shanan keenya soom barbaachisaadha deemuun goolamu qulqulluu yaareedis maal jedha soomtu ta'uus quslanaf soomiin dhukkuba lubbuu fayyisti jedha dhukkuba maalii fayyisti dhukkuba lubbuu doktoroonni addunyaa kanaa dhukkuba lubbuu fayyisuu hin danda'an hanfoonii yaalu malee sa'uu gooftaan warra godhe malee hin fayyisan foon addunyaa irratti waan baay'eedhaan yaalama lubbuun garuu soomii qofaan yaalamti kadhannaa qofaan yaalamti sagadaa fi maal qofaan yaalamti
ከናፍ ቁልቁሉ ያሬ ንጹም ጾመ ወናፍቅር ብጸነ ሶማ ሶምኑ ወሊ ኬኛ ሳጃለን ወላ ወሊ ኬኛ ማላጎኑ ነጥማ ማላጎኑ ሶምኒ ወለቶ ጃለላት ጀኔረካ ኢሳቱ ብሊሰት ኑባስ ሶሚ ዱአራሌ ነማምብስቲ ኤበ ፎኒሌ ነማከኒ እና ዘረሙማ በቆናሸን ለቆሰ ዲግደሚሽን ረቲ ከመረፈም እታራከ የሎ ቅስመ ከበቶ እግዚአብሔር ሰውሮታልና አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ ሄኖክ አልተገኘም ተብሎ ነው የተጻፈው። ሄኖክ ከሞት የተረፈው ከሞት የተሰወረው በጾም ብዛት ነው። ክርስቲያኖች ስለ ጾመ ስለ ጸለየ ስለ ሰገደ ዘረሙማ በቆናሸን ለቆሰ ዲግደሚሽን ዋቀዮ ጂና ደምሰ ሰዓት አሲፈቴራት ሄኖክ ይናርገም ዋቀዮ ሰዶክሴዳ ዱአ ጀላዶከ ባይና ሶሚቲ ኤልያስ ዱአ ጀላዶከ ገረሰሚቲ ሰረገላ አብዳቲን ከነሎይ ሶሚ ሳቲኒ ማቲ ዋቀዮ አቦን ኬኛ ወረከ ቁልቁሉ ዮሐንስ አባ ወንጌላ ዱአ ጀላዶከ ተቢሩ ቁልቁሉ ማሳኒቲ ሶምኒ ዱአ ጀላዶከ በላ ጀላዶከ ወንቺ ከነፍ ሶሙን በርባቺሳለ ኛተራ ሶፌጉ ቃሞተ ሚረቲን ሶሙን በርባቺሳለ ፉኛኑ ማንሌ ሶሙን በርባቺሳለ ኡርጎፍቱን ታኔ ነው ኑርጌፈቲና ፉኛ ኬኛ ኡርጎፍቱ በተስካና ከነ ኡርጌፈቹ ኢጣለ በተስካና ኡርጌፈቹ ፉመ መለ ኢሰ ሰጋገላ ሰመነ ሙና ዝሙት እንት ነው ጀሱ ኡርጌፈቹ ዳምቲ ፎለፈቹ ዳምቲ ከይሙ አረን ኬኛ ሰከነማ ያታ ሳማ ለምደሞ ዳምቲ ኡጌ መቸው ዳምቲ ወልፈናዋ ቀዮ እትፍዳቹ ዳፍ መለ ደምደሚ ጋሪ ሰኛቴ እርገሞታቲን ቆጳይ ኛታ ጅሬኛ እቲም ፍዳቹ ዳፍ መለ ማቲ ዋቀ ዋታከ ዱበደ አጡሙሩ the paradise of the fathers kitaaba jedhamtu irratti barreeffamte abba abrahaam nama jedhamu tokkotu ture monoksee gaariidha monoksee cimaadha nyaata biyya isaanii peegiyuun kan jedhamtutu jiraayu gosa nyaataati baay'ee mi'oofti qurxummii makaarraa hojjetamti innaa sooma odoo soomu nyaadhu isa godha nyaata kana booddee gargaaraa tokko qaba mucaa diyaaqoni nyaata peegiyuun jedhamtu kana naa qopheessee maal obboleewwan isaa soomo faasikaadho soomata guddaa gooftati akkamitti nyaatteeru ajajeera na hojjetutti hin jedhe sana booddee hin hojjeteef gara isaatitti fidi baay'ee urgaa'a nyaadhu nama godha sana booddee mucaa kootti hin jedhan qadaadii naa kaa'eedhan qadaadii maal godhi yeroon isaa soomni hiikkachuudhaaf dhiyaatee ture isaan qoruudhaaf dhufte malee sana booddee qadaadee teechise guyyaa torba booddee soomni hiikkate dhaqee nyaata isa guyyaa torba dura naa hojjette sana fidii jedhe dhaqee nyaata miidhagaa sana mi'aawaa sana gaafa fidu nyaatichi akkam jedha nyaata tureen doktorii ture nyaataaf waan hin jedhamne dhaqii naa fidannaan gaafa fidamu nyaachuun miti fooliin isaa funyaan ittiin tolu sana booda akkana fin jedha abba abrahaam innati nyaachuudhaaf faasikaa keessa foolatte kun isuma kana yoo onnee qabaatte amma nyaadhutti hin jedhe isuma kana nyaatitti jijjiirameera nutti ma jijjiirameera waan yeroo muraasa booda badu isa nyaannee yeroo buraada xuraawatti jijjiiramuuf jecha ajaja waaqayyo hin diigina soomiin cabsinaas hin jechuu duwwaadhaaf maatii waaqayyoon hunda keenya soomnee mootummaa waaqayyo akka argannu du'a gaabbiitiin akka geenyu fooniif dhiiga isaa fudhannee jireenya akka dhaannu nu haa gargaaru galanni waaqaaf haa ta'u.